Yooyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'allee oduu gammachiisaa tokko qabannee isiniif dhufneerra. Inillee artistiin kabajamaa fi jaalatamaan artistiin Sagalee Kilollee artistiin lafaa dhufaan garuu immoo hojii hedduu urmii xiqqoo isaa kanatti dalage. Ke'ol Nagaasa dalagaalee hedduu inni dalage keessaa kan inni uummata biratti beekamtii fi fudhatama itti argate yookaan namoonni hedduun ittiin beektan Jamarii kan argaaf si yaadani kan gurmuun si barbaadani Jamaree beeka kan si jaallimamu Jamaree sirba ajaa'ibaa sirba afaan Oromoo sirba hedduun keessan ittiin boottanii fi ittiin wal boolchistan sirba qeenxee afaan Oromoo ajaa'ibaa kan ture. Sirbi kun mucaa kana hedduu akka addunyaa irratti beekamuu fi fudhatama guddaa argatu isa godhee jira jechuudha. Ammallee artistiin Sagalee Kilollee kun sirba haaraa yookaan dalagaa haaraa ajaa'ibaatiin isiniif dhufee jira. Akkamitti naqee baltu Oromoo koo isiniin jechaa jira. Artist Ke'ol Nagaasa sirba haaraa ajaa'ibaa kana yookaan siingilii yookaan qeenxee ajaa'ibaa jaalalaaf dura koo gajjetti beekaa akka wallaagaa lafatti otuu anaaf rakkattu hunduma koo ba'aa obsite badii kan koo kan kee lama yeroo tokkoon ifama siingilii tokko osoo hin taane yeroo tokkoon siingilii lama kilipii ajaa'ibaa wajjin dalagee isin eegaa jira. Isinis hordoftoota keenya oduu yookaan immoo odeeffannoo kana akka quba qabdan shakkii hin qabnu. Miidiyoota garaagaraa irratti argitanii akka jirtan shakkii hin qabnu. Inni hedduunis keessa kan gaafachaa jirtan yoom gadhiifama guyyaa kam gadhiifama kan jedhudha. Guyyoota muraasa keessatti guyyoota 2-3 hin caalle keessatti akka gadhiifamu Ke'ol matama isaarraa dhageenye jira jechuudha. Isinirraa kan eegamu YouTube chaanaalli kun irratti gadhiisame kun immoo chaanaala Ke'ol Nagaasaa deemuudhaan subscribe gochuudhaan maatii taatanii fi chaanaala isaa guddisuudhaan akka sirbi isaa kun miiliyoonota laalamu gochuu fi qabdu jechuudha. Maaliif artistiin tokko qeenxee tokko kilipii isaa wajjin dalaguuf hedduu rakkataa baasirraa haa ta'u yeroo irraa haa ta'u dhamaatii fi aarsaa hedduu gaafate jechuudha. Viidiyoo tokko yookaan immoo kilipii tokko bareedee daqiiqaa 4 keessatti yoo isiniif dhiyaatu wantuma salphatti dalagamee namatti fakkaata. Garuu immoo aarsaa hedduu keessa darbanii jechuudha kan kilipii tokko bareechanii gurraa fi ija uummataa biraan kan gahan jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo sabni guddaan kun artistoota akkanaa lafaa dhufee fi dandeettii guddaa qaban kana akka hin dhabneef jecha bira dhaabbachuu qaba jechuudha. Bira dhaabbachuun immoo qaamaan arganii yookaan immoo ijaan arganii qarshii yookaan maallaqa kennuufi qofaa miti. Dalagaa isaan dalagan kana yookaan immoo dhamaatii isaanii kana karaa hedduudhaan jabeessuu fi bira dhaabbachuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo isaanii sirriitti laayik gochuu fi sheer gootanii akka namoota hedduu bira gahuu gochuudhaan ta'uu ni danda'ama. YouTube sirbi bira gadhiifamu kun immoo chaanaala isaanii subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan chaanaala isaanii audience isaanii guddisuudhaan ta'uu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een hanguma dandeenyuun bira dhaabbachuu ni dandeenya jechuudha. Kana gochuun Oromoo koo aartii guddisuudha. Aartii Oromoo cinaa dhaabbachuudha jechuudha. Maaliif artistoota hedduu jajjaboo fi qaxalee dandeettii guddaa qaban osoo qabnu garuu immoo artistoota sababa garaagaraatiin hamileen isaanii bu'ee aartii Oromoo kana irraa dhabne hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf artistii keenya osoo hamilee fi dandeettii isaanii qaban akka hin dhabneef sirriitti cinaa dhaabbannee jajjabeessuudhaan akka dalagaa hedduu hojii hedduu irraa argannuuf jabeessuu fi cinaa dhaabachuu qabna isiniin jedha. Gama biraatiin sirbi haaraan kun guyyoota muraasa keessatti guyyoota 2-3 hin caalle keessatti akka isin bira gahu waadaan isiniif galee jechuudha. Gamanumaan akkuma duraa ta'uu danda'a waan ta'eef namoonni hedduun sooftii qabachuudhaan akka eedan gamanumaan isin yaadachiifna. Maaliif sirboonni Ke'ol Nagaasaa sirboota jaalalaan nama maraachuu fi nama boochisu waan ta'aniif hundi keessanuu sooftii qabatanii eedanii bahee sanatti fakkaata. Hunduu sirriitti qophaa'aa isiniin jedha. Nagaan naaf turaa namoonni YouTube
kanaaf kan immoo channel kanaafis haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii ta'uudhaan viidiyoo garagaraa oduulee waqtaawaa viidiyoo bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an garagaraa haala salphaa ta'een manuma keessan teessanii argachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf subscribe gochuudhaan illee nu jajjabeessaa isiniin jenna. Omoon galaana waasa bicuu seete jedhe galaanan kanaaf galaana ta'uu keessan nu garsiisaa isiniin jenna. Nagaan nuuf tura.